arre amma bakka abbaa giddii turraa qarshii taaksii fudhee nama du'e ragaan waa maddu kinoo abbaan giddii ammas keessa jira sobde naanaa jiru nasrullee kinoo amma hojii deemaa jirra bakka nasruun guyyaa calqabaa nageesse guyyaa lammaffaa nasruun manan turre dhaqe taaksii achumatti ijoollee abashaa tokko ijoollolle beeyta indee ati sii kafalameetiniin akkatti wantaa jettaa miti akkamitti taaksii galmaa dhufte naan jette beeyta yoo ati sammuu keetii jiraattu namni beeyta bakkumitti ofii dhukatu nama barbaada sii gale achuma bakka okay viizan siyaa dalagamuu jedhanii bakka Sheekh Abdurrashiid Nasrutu waliin nu fide yeroo calqabaatiif bakka wayii cidha wayiitti ture achitti waliin dhufne paaspoortii kee kansileeshinii fidi ana viizaa sii dalagaa naan jedhe akkumatti beektu namni baay'een isaa beekta biyya kanatti viizaa sii dalaga jedhee miti bilaasha sii dalagu sii galaamii Nasri walumaan beena qarshii keetuu kennitee akka viizan sii dalagamu sii galee qarshiin sunillee badeet booda wal dhabanii miidiyaa kanarratti poost wal gochuun dhufaa jecha beekta achumaan kalaas jedhee ani namannee paaspoortii itti fidee sanuu guyyaa 16 garaamaa keessa seenee ture sanis kafalet maal godhe sagaleen isaa na bira jira kasheetichaa garraa jechuun kiyaaroo bar guyyaa 16tti wakaalafaa keessa seentee bakka amma kafalee siyyoon tokko godhee jira kootu boru meedikaal jedhee torbaan tokkotti aayidii naa fidee dhufe sii galee achumaan san bichatti hin dhaabanne abbaa giddirraa fuudhee qarshii wayii galmaa'ee laayisansii takkama takkaan darbee hin beeytanii isin hunduu hin ulfaata biyya kanatti achi Sheekh Abdurrashiid ofuma isaati kiilooletti na dhufe jennaan qarshii 700 naa kenneen na biraa deeme joosii mucaan artiistii tokko na bira jira yoo achi gayyaanu ijoollee wayii akka nu beeloyte achi balbala san jirti beeyta laalee namni kun hunduu na harkaa miti koottaa oseenaa jedheen ijoolleedhaan nyaaddaa jennaan ijoollee nyaata ofii nyaattee birrii taaksiillee hin qabnu naan jette fuudhee kenneefi boruwaan fatanaa ittiin deebituun qabdaa mennaan araa kisi ijoollee reefitii bar kenneefi qarshii jedheen hiriyoonni kiyya baay'ellee namni natti haareen jira gocha sanitti garuu immoo abbaa giddii dabalee jecha garuu immoo wanni sun waan gaarii maaliifi waan san gochuun deemee waan saniif waan ijoollee sanii waan san godheef jecha hin dhabne inuma konkolaataa sarkadhee waan maraayyuu sii galaamii qarshiin laman jirtu wallaahi billaahi gaaf konkolaataa san binnu okkobii seenuuf yeroo deemnu jecha qarshii taaksii bakka baasaa ittiin gennuun qabeeta musteen tokko as keessa yoo jiraatan hin beeku wajjin lukaan dhukkee irraa kaasnee haga baasaa deemne beektaa akkana keessa achi dhaynee baasee yaabbannee deemnee achirraa kalaas okkobiin seenamee hin beeyta waan cufaa'u achi namoonni tureef maal naan jedhe beekta osoo qarshii kana dhalaa xabbastee makiinaa kana bitattee barre kiyaaroo silaa yoo jiikoonni kun konkolaataa kee yaabbattee deemtu kana dhukkeen sirraa kaatee garuu alhamdulillah isa maraan oolchitee jedhe namni wayii du'aa naa godhe thank you beekta wallahi waan namni isin godhaa jirtan kun Nasrii thank you abbaa giddii thank you asli gurraacha kiyya thank you isin hunda keessanuu jechuudha maaliifi waan kana garuu thank you ka isiniin jedhu akka obboleessaa akka hiriyaa akka nama miidiyaa hojii jirrutti naa jecha hirriba dhabdanii taa'uun keessan kun ilullee dabalee isin hunda keessan riil jifaar thank you waan isin gootan bicha garuu waan tokkoof immoo galabbatama thank you isiniin hin jedhu maaliif wannan thank you isiniin hin jenne yoo isin kana gootanis dirqama keessani yoo isin aboodii dantaa isaati jettanii osoo isin dhiistani an Oromoma borus yoo Oromoon jibbitee naariitille an ora gara dhaquun qabu sii gale so kana waan taateef hundi keessanuu isin waan gootanii waan gootan san immootu beeytanii godhuu keessanitti immoo jireenya kiyya keessatti hin barreeffamtan sii galee umrii guutuu jechuu abadan isin irraanfadhu seenan jireenya kiyyaa yoo qabu isiniin kaasa kuni kana kabiraan immoo beeta yoo aartuu fi yoo mirqaantu haasa'u osoo baattee gaarii jedhan beeta har'a guyyaa dhaabadhee ilaalee osoo huma takkaayyuu ani arkin beeta sooshaal miidiyaa kana booda achi namni maqaa gaarii qabu baay'een isaa osoo ani arkin namni akka Daawitee Mokonnin faa Abdii Nuuressaa Masarata Dhaabaa Doktor Naafiyaadin faa Oromoon baay'een isaa beeta namni of dura lallaalu baay'een isaa keessan Doktor Nuraddiin Lukee haa galatoomu meekii haaroo lakkoofsa kee ergii
No, sila mal nanje abu ada ma jara mo mal mana kesa ni buna duga mela ko samati erkinan jede wan netti go dembe doktor chikana sila kyaro esati beita jed argite namni shakta jechu beita matinu yuwana kasi kana namna kasi osi beku konkolatan tiya meti barta abba gidditi wajin turreyo sai nagarre jede kijiben jechu warra kenalle malifi namni irrifata wan tokko tokko isita male miidhamte siin jedha بودر رمود الدبي ونمن غرغدان هوجي إساتين كبجمع ومثل دربي كممو وانا تئرتات في وانا تتاتسن ركوسن أك ركو إساه بثي أك أبوليس وفي أك علم وفي أك علم بيا أك علم سبات وكت مو يونمن ماتي كتب بالبل وانا كناتي ديسا سنو تجرى مهلتا تنجدي ماتي كمو سي بوهر سمو أبو سلا أمتا كم رادة لجت بيتا كيس سكيكم gammadde beeta qullaa fiigi nama godha wallahi billahi maalifi awwaan namna kana na beekuun seene akka waan deebi'ee dhaladheen na fakkaate har'a jecha taak namni nu godhu ijoolleen habashaa baay'een isaaniitu rifatanii keessi jarallee haa aaru siigale even indeenno feesbuukii kana bar cinqitee jettee bilbilti beeta keessa jaraatitti naaran garuu kan hin beeyna asjalattu takboona bar bamoota jettee jarri barreessu arkaa ture is okay wanni sun jecha maalifi diina qabaachuun bareeda maalifi bakka deemtuuf hin beeytu bakka jirtullee yaadattu bakka irraa kaatillee yeroo baay'ee yoo diina dhabde jechuu yoo hunduu fira tahe rakko diinallee qabaachuun jireenya ilma namaa keessatti barbaachisaa galatooma hundi keessanuu akkasii amma immoo gandawii taasiyaa dhaqaa jira achi jira nasri booda siima keessan jechaadha yoo dhageettan hin beeku adaada namatti amri tahe so achiin jira hundi keessanuu galatooma doktora silii hundi keessanuu abbaa giddii ani asirra jira kiyaaroo waan takkallee waan dhagaillee qabu kunoo maal sa'aatii meeqa seenne adaada sooyyetitu amrii ta'e jedhanii na himanii amma moo ijoolleen achi jiranii achumaan koottume achi jedhanii na bilbilaan dhaqe sau achi jirra amma geesseetta acheti yaa hollaa jirra amma milkii fuudhee achi deemaa jirra kinu bakara ko ka bari amalle asra ka dufa yo ka dille gana man dufa habibi hayye naya ete shi ke yaro dille ya dake tif gana to bi fuad biya magana ga no te dubadu me assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam nadur sitega atau baguma malato me dustana ke no be di budda gale to mi kiyar kiya baga rabbi si ambishe waannana fuudha baga rabbi buke ambishe kana kuma dijetti waan bakka bu'uu danda'u ishina fuudha biyya kana dhugaadha baay'ee dhuma argaa oolla rabbi nu haa eegunus wallahi haga humna keenyaatiin kun oromoodhaaf waan xiqqaadha oromummaa sun ta'in akkuma hiriyummaattu iyyuu wal ta'amee waan godhamuu danda'udha inshallah ishina fuudha waannaan kan nama gammachiisu nuufis akkaataa mijeessaa harreefumaan dhufe gaas nasri biyya kanatti waa akkaataa tolchisanii immoo aga humna keenyaan komenti jala mukabajamo biyya taati ka Itoophiyaa okay naa barre keessaanis nan fudha sirra rakkoon qabu komenti jala illee jira maxxansaanii eega nuuriyaalaan qotorra doolaaraan hin dandeenyu akkuma humna keenya wal bira dhaabbachuudha kiyaar sittin dhagaamini asuu dubbatteetta waannaan miiraa namni wal bira dhaabbachuun dirqama balaanii numa jira yaa tokko nama barsiisa tokko irraa barataa jechuudha of eeggannoo gaarii namoonni kaanis irraa barataa of eeggataa jechuun barbaada guddaa galatoomi irraa namaa kenni ayye faado kiya galatoomi akkaawuntii kinoo koommentii jala maxxansaa jiranii siifin erga bakka feesbuukii irraa nanis akkuma rakkoon qabu Asiyaa Hussein Salah jedha akkaawuntiin baankii daldala Itoophiyaati asuma jalaa fudhadha fu'aadii illee dabalatee namoonni biroon warreen niyyaa of keessatti illee qabdanii asuma koommentii kana jalaa buusaatiin waan jiruun waan rabbi isin laafise qarqaaruu ni dandeessanii real boss welcome
سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نعم. يا جر ما يا رب أقرب بسبازة تاني مجد السنة. دنيا أرجعتين نمني فيا كبار كروان ناني نمني فيا كبدنيا دلقتي كذا. بقرب بسبازة أرجعتين كوركورو نما بدين بتاني إن شاء الله ربي وجده. نص كبدا نص كبنا. Kanaafi ani $100 zeelii irratti hin galchaafi amma iluu biratti. بوس كبجمو كيا رينكي وغدا دكتور منجستي Jazakallah khair, Rabbi si haa kennu obboleessa kiyya, ulfaadhu galata. عشان ربي سياكنو على فمن لكيتو مالك عشالا ربي سياول فيتسو ربي سياكبجو زي اللي أمو يوكنو إلو متنساجرا كومنتي جلتي اللي يا جدا مجالا فرطو وانو ليجة الرنو دربي منجستي كيا جلتو مي ألفاد الفن سرات روسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله جرت الناس رو كم فيانا دكتور أسلي إلو كم جرتو قسم عندي كيسنو بقى جراتني رأي فارقة دلك الرنجر اللي سنجي سنجيب أنا كيس جرا كيارو في باقي جلة سنجو بقرب بنفسي سباسي بلا نكنا بلا نسنا متنفقني بلا بقرب بنفسي كيس سباسي يعني إندي بتي نفسي لما تندبني أكسر إنجدا نلمو كالج كل نتولفاتا نتجاباتا كيار يجوني وزوي أنا نما إلما بيجتو كوتيلة نما مقالة تو كودين جراتو وبيجت يجورا أكسما بيا إنفران توريتلة ولين توري وان دتيم بس كله برنا بنانا سريان نيجرا كيسات سريسا قالتو ما الفادا نقل شكيتي بقرب بسباسي اجتماع في سين وامرات فيمتي وامران وان كيسا ودا مكمون ودا قالتو ما الفادا سنجي شوفي نسي إن شاء الله لو ديكو قالتو الفاد جزاكم الله خيرا. Thank you bro. Throw vale. Ayer ni degaru berbadan kamu account comment jala zele lesi. Namalle باقي دلدل Ethiopia Umar Fatima Tansajira Umar Sajirati Walaikum Salam Warahmatullah. Nagam duraan dursee obboleessi keenya kiyaariin baga rabbi si baasee duniyaan waan kennan sini himuu fedhe nama mootii bira jiraatu kana nama sheekaati inni du'aayi nu godhi jedhaniini nama gorsi jedhaniin inni waa mara gabaabseetuma keeyrimaaf jedha waa mara waan itti galu hamtuu galtu mara keeyrimaaf jedha gaafa kaan nama kana waan inni hin qabne wayiitiin heeybessanii farshoo dhuga jedhanii afaan isaatitti nyaata keessa dalaganii fiiti namni kun nama mooticha kana namni kun farshoo dhugaamii jedhanii itti himnaani amma mootichi waan kana mi amma afaan isaa uladhu hadha jedhanii nyaata waliin nyaachisanii jechuudha yoo ulattu farshootu irraa itti dhahe farshoon irraa itti dhoofnaani amma xalayaa barreessee haa ajjeesanii jedheeti farshoo dhuddaami jedheeti lakkan hin dhunne jennaan namni balbala ajaja waraanaa eegu kun isa malee nama biraatitti hin kenninii jedhee ergenne amma kunin fidaa inni ajaja waraanaatti kenne osoo inni jedhee didu lakki anumaan itti kenni jedhanii jedheen jennaan lakki anumatti itti geessa isatti ol sin dabarsuu irraa butee deemeen ka ajaja waraanaa ka balbala eegu kun fuudhee yoo itti geessu waraqaan namicha kana ajjeesi jetti jeneraaltichi namicha ni ajjeese ajaja mootichaa fudhatee jechuudha kuu mootichatti deebi'e akkamitti deebite akka narraa fuudhan keeyrimaaf jedhee irraa fuudhee deeme durayyuu ammallee hayyaadhallee baatee taa'e jedheeni teessisee gaafa kaani namichi mootichi kuni bosona wayii dhadhoola deeme jedha deemnaan har'allee na waliin hin deemtu hafi jedheeni
Dawli inde mun dandeettaa fi jennaani kayri maaf jedhee biraa hafe. Kayri maaf jedhee biraa hafnaan hardhallee mootichi bosona deeme kana keessatti bineensi quba irraa mure. Quba irraa murraan kayri maaf jedhee tanallee. Sila gaafa maraa gaafa akkanas si ergellee kayriif jetteetiin waraqaan irraa fuute deemtee namni biraa bakka kan kee du'e hardhallee ana bineensi na nyaannaan akkami kayri maaf naan jetta. Ganamallee yeroo na biraa haftu kayri maaf naan jettee hafteet sila bineensi sun bakka kiyya si nyaata kayri maaf ati kayri maaf jettu tun maali jedhen. Jennaan waan hamtuu sitti galtu maraa yoo achi kayri irratti kattee rabbirraa taate natti taate jettee fudhatte rabbi waan san caaluun bakka sii buusa akkasitti amanii jechuudhaa fi obboleessa keenya keyaaroo wanti sitti galee dhuga rabbi namni biyya namaa keessa ifaajee konkolaataa ufii qabatee wanna gana sitti galu dhuga musiiba nama rifachiifti. Ammoo kayri maa fi kayritti hiikadhu rabbi waan tana caaltu bakka siif haa buusu. Hin danda'a obboleessoo harka rabbii jirti waan tanarra guddoo rabbi siif haa kennu hin rifatini abshir jedhiiti rabbiin waan kana caaluun bakka si haa buusuun siin jedha. Anillee waan kana keessa hafuu hin barbaanne maafi ol seenee birri 2,000 ni galchaa fi galmeeffadhu wanni qabadhee jira. Baqataan achirra dhiiga kanarra kennuu hin danda'u Nazri. Wanti guddaan beeytan niyyaadha.